Hello, hordoftoota maltii skill media akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo bakka jirtanitti naa qaqqabu jechaa har'a ammoo paartii lammaffaa yookiin marsaa lammaffaatiin website development irratti wal arginee jirra. Haa ta'u malee yeroo darbe seensa yookiin introductionii waa'ee HTML ilaallee turre har'a ammoo tuulii yookiin meeshaalota yookiin sooftuweerota nuti fayyadamnee websaayitii ittiin develop goonu wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Yeroo ammaa kana keessatti egaa akkuma addunyaatti tuulonni baay'ee beekamoo ta'an hanga 5tti jiru. Isaan eenyu fa'aa akka ta'an kan wal barsiifnu ta'a. Dhumarratti immoo kanan ofii kootii fayyadamuu fi tuulii baay'ee barbaachisaa fi fundamentaalii kan ta'e tokko akkamitti daawunlood goonee install akka goonu wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Na hordofaa. Egaan jalqabarratti tuuliin websaayitii develop gochuuf nu gargaaru yookiin immoo koodii keenya kan nuti itti barreessinee edit goonu Visual Studio Code dha. Visual Studio Code kun egaa sooftuweerota kan develop godhan websaayitii develop kan godhan hedduun developeroonni hedduun kan itti fayyadamanidha. Baay'ee salphaa kan namaa galuu fi background isaa namoonni hin qabne iyyuu akkaataa salphaadhaan baruu kan danda'anidha Visual Studio Code. As a person anillee Visual Studio Code fayyadama jechuudha. Dhumarratti egaa Visual Studio Code akkamitti download goonee install akka goonu wal wajjiniin ilaallaa. Inni lammaffaan Sublime Text dha. Sublime Textiin kun egaa loogoo isaa akkuma asirratti argaa jirtan kana fakkaata. Search yoo gootan websaayitii irratti Sublime Textiin akka viidiyoo web developerii tokkotti kan fayyadudha. Namoonni hedduun kan fayyadamanidha jechuudha Sublime Text. Isas fayyadamuu dandeessu kan wal wajjiniin familiar taatan filattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan Bracketidha. Bracketiinis loogoo isaa asuma irratti argaa kan jirtan editarii baay'ee barbaachisaaf beekamaadha. Innis isa tokkodha jechuudha. Tuulii websaayitii develop gochuuf nu gargaaru keessaa Bracketiinis isa tokkodha. Inni arfaffaan Atomidha. Atomiin kunis egaa structurein isaa atom structure fakkaataa loogoo isaa asirraa arguu dandeessu. Innis baay'ee salphaa fi namoonni hedduun kan itti gargaaramanidha jechuudha viidiyoo develop websaayitii develop gochuudhaaf. Inni shanaffaan Codamidha jechuudha. Codamiin websaayitii keenya develop kan nuti ittiin goonu tuulota jiran keessaa isa tokkodha. Kana malee egaa baay'een jiru jechuudha. Hagas mara yoo beekamuu baatan illee programmingii barreessuudhaaf, websaayitii develop gochuudhaaf, akkasuma immoo wantoota garaagaraa applicationii garaagaraa develop gochuudhaaf egaa tuulonni nu gargaaran hedduun isaanii jiru. Ani fundamentaalii warra ta'an, warra beekamoo fi sasalphoo ta'an kana fakkaatu isaan kana keessaa tokko irratti hirmaattanii daawunlood gootanii shaakallii jalqabuudhaan itti fufuu dandeessu jechuudha. Itti aansee Visual Studio kanan jalqaba isinitti hime ofii kooti kan hin gargaaramu jechuudha. Visual Studio Code argachuudhaaf online seentanii Visual Studio Code jettanii search yoo gootan Visual Studio Code jettanii search yoo gootan online irraan argattu jechuudha. Seetaappii isaa asirratti akka argitan jalqabuma irratti Visual Studio Code jedhee kan isinii dhufu kun egaa Visual Studio Code dha. Click irratti gootanii click erga gootanii booddee download gochuudhaan caanuudha yookiin install gochuudha. Asirratti download kan jedhu jira for window dha. Yaw window fayyadamna waan ta'eef baay'een keenya window dhaaf download gootanii asirratti click yoo gootan download gochuu jalqabachuudha. Bakka kana sana booda download erga ta'ee erga dhumee booddee install gochuudha jechuudha. Salphaadha. Kompiitara keessan irratti install gootanii shaakaluudha. Erga install gootanii booddee
erga ani install godhee waan hin jiruuf egaa lammaffaa kompiitara irratti install gochuun barbaachisu haa ta'uyyuu malee install gochuudhaaf steepii isaa eegdaniituma install gootu hagas mara waan ulfaatu miti jechuudha. Erga caantanii booddee pilaatfoormii akkas fakkaatu kana isinii fida. Pilaatfoormii akkas fakkaatu kana isinii fida. Kun egaa Visual Studio Code keenya caanameera jechuudha. Visual Studio Code keenya immoo akkamitti akka fayyadamnu, akkamitti akka gargaaramnu viidiyoo keenya itti aanuun kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Asirratti egaa koodingii tokko tokko jalqabnee jirraa. Isaan kana detailii HTML irraa kaasnee CSS akkasumas JavaScript paartiidhaan waliin barachaa deemna waan ta'eef subscribe share gochuudhaan viidiyoo kana na duukaa bu'aa. Akkasuma viidiyoon kanaan dura hojjedhe waa'ee HTML irratti introduction ilaala. Akkasuma CSS sin ilaalla. JavaScriptis waliin ilaalaa deemna jechuudha. Har'aaf kanuma qabadheen jira. Viidiyoo itti aanutti Visual Studio kana fayyadamnee akkamitti viidiyoo websaayitii develop akka goonu wal wajjiniin detail ilaalaa deemna. Har'aaf kanumadha. Guddaa galatoomaa. Share like gochuun waliin dhaabadhaa jenna.